كفو قردن إسلام ما نمت يا ناس عرفتمو رافون أولتنغاو ويا ربي خنا سومنان أولتني dadhabbiirra ooltanii isinirra hin laallu jechuudha. Hundaafuu baga nagaan dhuftan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Gauma yaada keenya adda barra silaawii waa takka illee dubbannu nam tokko walitti hin buunu abbaan fedhe nutti haa bu'u nuti ittiin buunu maaliif jennaan keessummaatu nurra jira. Keessummaa dhaatitu nurra jira. عندنا ضيوف كبير والضيوف محترم. عندي ضيوف عشان هيك ما بقول لكم شيء حتى لو تسبوني حتى لو تقولوا لي شيء ما بقول لكم شيء والله لأنه حلفت يجون خيسما تونا رجرا خيسما وانين كبوف دبچو هندن دوا فيتن نجتنيس أكبيتن تنرا ديمتنيس إسني إسيتين جرا يجورا يجون جيني خنجا رمضاناتي جيني رمضانا خن خيسما دا وان رمضان خن نرجروف وان فيتن جتنيس eeballeetu macal jannagaa wattakkallee isin jechuun dandeenyu ilmaan Oromoodha. Isin yoo akka feetanitti illee aartanii waan feetan nuun jettan jechumaa fi isinuu tan akka hin jenne ni beeyna. Duraan dursee baga nagaan dhuftan isin hin jenna. Baga nagaan dhuftan boo'icha warra Habashaallee arkaa jirra. Boo'icha warra Habashaatis harkaati jirra. Calii Oromoodhaatis harkaati jirra. ifirraa ittisuu obboleeyyan keenya kawalloollee arkaa jirra. Garuu Oromoon tun maalii hin beeku nutiin kun rakkoodha qabnaan si'a. Maaliif qoy? Maaliif walloo irra dhiista yaa akhi? Rabshaa waan deemaa tana walloo irratti hin laalina. Walloon kootaatii nu cinaa nu waliin lolaa nu waliin hidhadhaatii nu waliin dhukaasaa isin hin jenne. Walloo wanni jettee sagalee qofa nuu tahaadha. Kan maabra maal taatan boo biyya guddatti keessa teessanii yoo walleedhaa sagalee yoo walloodhaaf sagalee hin taane maal isin herrega kamiin herregamtan qoo isin yookaan akkanumatti gaa nuti Oromoodhaa ka jettanii ka deemtan taate herregni isin silaa itti herregamtan kan akkami asirratti Oromoon hundinuu eega Oromoo taaneefu nam lamaa fi sadi qoftiin walloof sagalee tahuudhaa miti. Oromoon akka Oromoodhaatitti walloodhaaf sagalee tahuudha qabna. Arra maal jechaa jiran beeytanii nafxanyoonni እኛን እየገደለ ያለው አብይ ነው jechaa jiran. Kan ajjeesaa jiru abiyyi. Kan nu ajjeesaa jiru abiyoot kaasayeetii jechaa jiran yaa jamaa. Tasma'uun wallaalaa hira geessanii mi? Kan nu ajjeesaa jiru abiyoot kaasayeetii jechaa jiran. Ni irraanfatan obboleeyyan keenya kawalloodhaa dheengadda achi kuttee konkolaataa irraa buusanii joollee 8 nurraa fixan galaafatan. Ableedhaan lafarratti nurraa diddiran. San hunda ni irraanfatan jechuudha. Yawaggaa birasaa yatawaggaa erasaa waan jaamaatiitiitu jira. Waan san silaa qabatanii gocha sanii raawwatan ture. Yawaggaa birasaa yatawaggaa erasaa Khadir irraanfatu khandira men irraanfatuudha dubbiin. Ammoo obboleeyyan kiyya kawalloodha waan tokko isin himna. Gammannee jira baga gammaddanii as keessa nu dhiisa. As keessa nu dhiisa. Laayifiidhaan ol baatanii dubbatina. Nuti wanni dabarsuu feenu asirratti nuti gammannuus gadda deebisuu qabna. Gartanii? Gaddatti gartanii mi? Gaddatti yookaan isaanirratti chi deebisuu qabna.
gadda ifirratti as maxxansoo ta'uun jenne isaanuma irratti achi deebisuu danda'uudha qabna. Gammachuu teenya if keessatti haa dhiifannu. Hogganutu laayivii seenne fuulli keenyaa ni beeksisa. Gaafa gammachuu qabnu gaafa gammachuu hin qabne nutu ni beeksisna. Isni galaami. Kanaaf wanni gootan viidiyoo haa ta'u suuraa haa ta'u obboleeyyan keenya tanaan nurraa dhaabbadha. Tana wanni nu galaafata. Tana wanni obboleeyyan keenya walloodhaa galaafata. Wanni isin walloluudhaan majirtaniin mootummaadha beeka. Riphee lolaa otoo hin tahin mootummaa humna qilleensaa qabu, xayyaara qabu, waa hunda qabu. Baga ajjeese abbichoonii. Eenyu baan ta'e intala. Qaaxiraasi jira. Hin beekne gaa nama isin baantuu nama isin jettuuf hin beekne. Nama isin jettuuf hin beekne. Abbichuun baga ajjeese hin beekne. Akhi namni kun guyyuma keessa biltsiginnaa ta'uu faadhaatiitu malee hin beekamu barga. Maaliif jennaan dhalaantu mudhii gadiin feetu biltsiginna taati, feetu kaafaa'oo taati, feetu kaawaa'oo taati hin beekamtu jechuudha. Dhalaan hin beekamtu. Akkana jettanii dhalatti ni dhatina. Anammaan isinitti hima warri dhiiraa. Ittillee naarina. Waan mudhii gadii tana itti naarina isi. Ammaan isinitti hima. So gama dubbiidhaatitti haa deemnu. Akkas jettee isi. Akkas taatu hayyee gaariidha. Akkas jettu maatii miti. Maaliif jennaan duruun isaa gama biroo jijjiiree beekte. So wanni gootan ijoollee teenya. Oduun deemuudhatti jirti. Yuutuubii fi kanarraayis amaara booyu harkaatiin jira. Makkalaakkaa hundaatiitu dheessee jechaa jiran. Amaaraa fi daa'imni waan irra geemaleen dubbatu. Amaaraa fi daa'imni waan isaan irra geemaleen dubbatan ni beeka. Dhugaa jirtu lafa kaan. Dhugaa jirtu lafa kaan jechuudha. Dhugaa jirtu akkasuma lafa kaan akkasumatti ol baasan jechuudha. Dhoofachuu hin beekan ummanni. Kanaaf wanni isin gootan mee haa dhageeffannuun maatu. Maaliif hoggoggaa nutis isaanitti ni gammanna ree. Isaanitti ni gammanna waan isaan ta'an itti gammaduun hajiraati. Ammoo asirratti waan keenya ol hin baasina. Sagalee teenya tajoolleen teenya walloodhaa biyya keessaa isinitti ergitu ol hin baasina. Anama irra guddaa niin dhageeffadha caliinja. Keessaan natti ergaman niin dhageeffadha caliinja. Maaliif? Wanni sun natti ergamte hogganatti ergamte ani yooniin ol baase aniin tokkichaan ol baase kun obboleeyyan walloodhaa gammachuu san keessa nama meeqaan ifirraa galaafadha hoggasan. Nama hedduudha jechuudha. Deebi'ee nama harka fiitiin harka fiifdhee akkaaniin hin taane kanaafiin if eeggadha. Hin baasu kanaa jee. Akkanaa jee hin maxxansu meelaadhaan. Maaliif hin maxxansine? Gammachuudhaaf je'ee gammachuu keessa waaniin an gadhiisu san yoo nafxanyaan garte khalaas. Nafxanyaan garraan hoggasuma nama keenya irratti tarkaanfii fudhatan jechuudha. Sanuu fedhan Harargee, fedhanis Arsii, fedhanis Shawaa, fedhanis Jimma keessa seenan jechuudha. Ummata waa takka illee hin qabne kana gartaniimi. Ummata hidhannoodhaas hin qabne, warra hidhannoodhaan waliin beene, warra qawwee dheessu kana kan akka Harargeetii fi Arsii fi Shawaa fi Jimmaa fi kana irratti xiyyeeffataniiti dhukkee irraa kaasan jechuudha. Gogaraa labaashii tana. So isin dhiirti teenya tawalloodhaa dhugaa rabbii bar isiniin kun bar amma silaa makkalaakkiyaan abiyyiin silaa beekee isinii kana bar silaa if keessa isin buuse. Garuu bagumaaf isinii kana fidee wanni isaa san keessa isiniin buusin. Alhamdulillah jaa. Bikka kanaan isinii boonnee jirraa bar isinii kana. Mee haa dhageeffannu waan isaan ta'uudhatti jiran. የተፈጠረው ግጭት ወደ ከባድ ሁኔታ dhageeffadha. ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አንድ አፍታ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋና ከሚሴ የተፈጠረው ግጭት ወደ ከባድ ሁኔታ እየተሸጋገረ እንደሚገኝ እየተነገረ ነው። ታጣቂዎች እየፈጸሙት ያለው ጥቃት ተስፋፍቶ መቀጠሉን የሚያመለክቱ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። ስለ ጉዳዩ የፌደራል መንግስቱ እስካሁን ድረስ ምንም ያለው ነገር የለም። የአጣዬ ከተማ ነዋሪዎች ሙሉ mootummaan biyya bulchu waa takka illee jechaa hin jiru.
warreen riphee loltoonni yookaan hidhattoonni qaamni hidhate wanni isaan godhaa jiran waan ajaa'ibaati jechaa jira jechuudha. Hoggatana jennu kaasinu ni beetanii babal'isneen dubbannu. Maaliif bakkeessa goobanootaa jira. Goobanoota afaan Oromoo haasa'u warreen dubbii teenya tana fuudhee itti geessuu jira. Goobanoota Oromoodhaa warreen salaamnuti Oromoodhaa nuun jedhu. Abbichuudhaa jecha warra soomanni kunaati siif hin ta'u jechaa jiru faadhaa jira. Anamma asirratti isin hima ijoollee teenya. Warreen abbichuudhaaf jecha natti aartan mataadhaan gad dhaabbadhaa. Kun ammaan isinitti hima. Abbichuun keenyaa miti. Isinuu keenyaa miti nuti waan feene qeena waan feene dhiisna. Tana fitti hima dhugaa jirtu fitti hima. So haadha geeffannu wal jalaa hiikkachaa deemna jechuudha. Usii intal nurraa ሙሉ አካባቢውን ለቀው መውጣታቸውን ተከትሎም ታጣቂዎቹም ከተማዋን ተቆጣጥረውታል ተብሏል። በቅርቡ የተፈጠረውን ችግር ተከትሎም ወደ አካባቢው ያመራው መከላከያና የአማራ ልዩ ኃይል ከፍተኛ ውጊያ እያደረገ መሆኑም ተነግሯል። ታጣቂዎቹም ሁሉንም መንገዶች በመዝጋትና ድልድዮችን በማፍረስ በልዩ ኃይሉና በመከላከያው ላይ ከትላንት ጀምሮ ከባድ ጥቃት እያደረሱ መሆናቸው ተረጋግጧል። ቃምን ሂደቴ ሬኻኑም ሪጴሎልቶኒ ወራነ ልዩ ኃይል ቲቪ kan Amaaraa TV kana hunda guuysanii baafachiisanii jiranii dildilaa fi kana kasilaa namni irraan dabruu fi kana hunda caccabsanii akka hin jirre godhanii jiranii. Kanaaf yaa tarabbii jechaa jiranii yaa rabbi nu dhaqqabii jechaa jiranii. Abbichuun gurra cufatee taa'uudhat jira. Maaliif waggaa kanaa kan inni gurri isaa hin dhaga'u. Maaliif zinnaashiitu irra fincaani. Fincaan zinnaash خلاص فنجان gurra isaa duudaa gootee jirti jechuudha. Kanaaf rabbi abbichuu hin dhageessisin. Rabbi gurra isaa sana achumatti nurraa hacufuu jenna. Ijoollee teenya jabaadhaa. Ijoollee teenya tawalloodhaa jabaadhaa. Wanni isin barbaachisaa nuti gargaarsa qofa isinii godhu. Isiniif sagalee tahuu. Isin cinaa dhaabbachuu qofa. Isinii galaami. Oromoon naannoo biraa cal jettanii jirtan. Isin hundinuu cal jettanii jirtan. Laala. Oromoodhaa fi garaagarummaa nafxanyaadhaa ilaaluudha qabna irraan tana. Maaliif jennaan? Oromoon tun waan kanaa hin beeynuuti. OMN laallaan cal jette. Habiibii OMN rasaasa siifan ta'u na al abuuk. Walloo cinaa dhaabbadhu. OMN qawwee miti nukreelaa miti. Walloo cinaa dhaabbadhu. Walloodha ibidda dura dhaabbachuu jiru. Min akkaachuu. Warreen OMN dha achirra walitti qabamtanii yeroo siraa walloon asiraa dhiiga gannaqu isin teessanii wanni waliin haasofitaniif hin jiru. Wanni isin labsitan walloo cinaa akkamitti dhaabbannaa akkamitti gargaarraa Oromoon maal godhuu qabdii kanarraa dubbadha. Ummata hoolayyiidha isiniiti. Hogguu isinumatti himnaati. Dirqiidhaan lakkaa akka karaa isin walloo irratti deebitan isin gooneeti lakkaa'iti. Min lakkaachuu. Maal taatan isin? Yeroo walloon rakkoo adda addaa keessa seentee jirtu waa walloo dabarsaa. Ammaas waan achi keessatti ta'ee akka amaarri beekutti akka amaarri ka'utti hin dubbatina. Hin dubbatina isin keessattuu. Hoggoggaa warra isinii kun keessan amaaraa bara. Keessan kun gartanii uummata OMN irra jirtan keessan amaara akka waan numaatu ibidda. Beekaa shituu feetaniiti. Irkattanii amaaratti hin irkanne, irkattanii oromootti hin irkanne. Gamam akka isin jirtan nuuf hin galu. Deemtanii oromoodhaan walqixa deema. Sagalee taatanii dhugaasanii walloodhaaf sagalee taa warreen OMN dha. Warreen achi keessa hojjettan. OMN sagalee Oromoo qofa ta'uudha qaba. Nuti OMN Tigree fi Balaaqalaadhaaf ta'u hin beenu. Hin beenu diinni diinatti beena nuti. TV'n kan Oromoodhaati malee kan Tigreedhaati miti. Waa'ee Amaaraatirraa wanni isin haasoftan hin jiru. Walloo akka Oromoon cinaa dhaabbattu. Akkamitti Oromoon akka gargaaramu kanarraa dubbadha. Zaaseen dhumee jira. Kanuma kuno wanni nuti feenu abbaan fedhe haa aaru abbaan fedhe haa dhiisu. Abbaan fedhe haa dhiisu. Nuti dhugaa jirtu isinitti dubbanna.
nuti wanni arraan tana irraa dubbannu walloo qofa. Arra yoo Harargee keessaa namni dhume hin dubbadhaan. Maaliif dantaa isaaniiti. Arsii keessaa yoo namni dhume yoo namni meeqa qalame hin dubbadhu. Dantaa isaaniiti. Maaliif nuti ummata hawaasa qawwee sodaatu cinaa dhaabbachuun feenu. An kun waan hin qaburraa. Hawaasni keenya kan Harargeetii fi Arsiidha. Kashawaa Jimmaa kuni warra qawwee dheessu yoo asii Amaari akka fedhe isaan godhe ani hin dubbadhu. Laayivii hun seenuuf. Maaliif jennaan caljeetii nu seeraa. Ummata bar koottaati nu jeesaa jee ummata yaammatu jechuu bar. Qawwee nuti hin feenuu hin hidhannu jechuun useetuma akkanumatti taa'uun koottaati nu jeesaadha jechuudha. Garuu walloo laalee namni waan takka irraa babbarachuudha qaba. Walloo laalaatii hidhadhaa. Walloo akkamitti diina firaa dhoorkuudhatti jira. Walloo akkamitti diina gombisuudhatti jira kana laaluudha qabdan. Viidiyoon gartaniiti keessaa walii achi dabarsa. Qilleensarra gadhiisuu qofaa mitiiti. Keessaa walii daddabarsa. Akka nafxanyaan dhoo'isaadhaan waan adda addaa gootutti isinis keessa kanaa walii dabarsa. Tana godha. Ammoo Harargeen harka mataarra kaayattee jettee yookaan iyyitu taate an keessan jiru. Yookaan hin hidhanne harka mataarra kaayattee yookaan iyyitu taate ani keessan jiru. Arsii yoo harka mataarra kaayattee kan iyyitu taate an keessan jiru. Amma eegalanii jiran makkalaakiyaan naannoo Arsiitiin amma nama ajjeesuu eegalee jira. Maaliif kun hundinuu yoo isin hidhannoo hin hidhanne namuu deemeetuma lib isin godhe jechuudha. Namni hin hidhanne faayidaa takka illee hin qabu. Qiiseetuma du'uu qofa jechuudha. Bofa du'uudhaaf karaa irratti ol bahee jechuudha. Kanaaf hidhannoon kabajaa sitti gooti. Hidhannoon akka ati akka namaatitti deemtu si wanni gooti jechuudha. Namuu si kabaja yoo hidhannoo kan qabaatu taate. Arra kunoo laala walloo laala deemaati. Si galee. OMN nu waan haasa'u dhabeeti dirqama walloo irraa haasa'uudhatti seenee jechuudha. Wanni biraa wanni raasa'uun hin jirtu re. Harargee fi Arsii wanni raasa'uun hin jirtu. Jimmaa fi Shawaa wanni raasa'uun hin jirtu. Mata qoraan guurratee waboo barbaanna jee gaara keessa deemumi. Jimma faan keessattu. Awusbilaa qaanfadhaa isin faan. Hawaasa keenya ka Jimmaa. Qoraan guurrattanii gaara keessa hin deeminaa dhiirtii hidhannoodha qabdi. Hidhannoodha qabdi yoomma duwidaduu barasaasa tokko isinitti dhee wallahi guutuun kee qoraan sanfitti fixxeeti bikka seentuu dhabda. Hin jaamina ummata jaama. Hin dhama'ina. Abiyyeecha hin dhama'ina. Abiyyeecha qoraan guurrattanii waba barbaanneetanii hin fiigina. Maal taatan? Saboo ummanni keenya ka Oromoodhaa kun akkam tattee qoy. Namni ummata qawwee fannifatee deemu. Isinii qoraaniin nama akkam yoo? Qaanyeedhaa bartuun. Walloo faan laaltanii. Yoo dandeessanii walloodhaa sagalee taha. Walloo cinaa dhaabbadhaa. Dhiira jechuun walloodha. Dhiira jechuun walloodha. Huccuu makkalaakiyaan qabu walloon. Kophee makkalaakiyaadhaa hin qabu. Kophee isaa tan ooyiruu isaa ittiin qotatu. Sammalee waa takka illee hin qabu jechuun walloon. Garuu dandeettiidha qaba walloon. Rabbiitiitu waa hunda kanneef haqa irratti falmachuudhatti jira. Hawaasa haqa irratti falmachuu jiru jechuudha. Hawaasa kana. Hawaasni kun rabbiillee cinaadha jira. Rabbiillee ni gargaara jechuudha. Kanaaf Oromoon hundinuu walloo gargaaruudha qabna. Gargaarsa hin dhaabbanne gargaarsa itti fufu san godhuufiidha qabna jechuudha. Keessattuu warreen diyaaspooraadha. Warreen diyaaspooraa walloof waan dandeemu cinaa dhaabbachuudha qabna. Fedhu ibiddirra haa dhaabbatu, fedhu hin dhaabbatin walloo sa'a waan dandeenyuun cinaa dhaabbachuudha qabna. Yoo guyyaa tokko lolli irraa dhaabbate halkan keessa fa'aa itti ka'uutu mala. Guyyaa keessaa itti ka'uutu mala. Dagachiisanii waan akkanaa kana irratti raawwatan. Gartanii
amma wanni tana godhaniif lafti ramadaanaa ummanni kun ummata muslimaati kanaaf waa takka illee godhuu hin danda'anii loluudhaas hin dandahanii rabbiin isaan tiisa namni waan isaati irratti du'u rabbiinu jannata naqee jechuudha amma azaabni hidha azaabni qulfiidhaan maantana jannanni banaadha kanaaf waan keessan irratti duutanis rabbiin rahmata isaatiin isin ol naqa akkana jettaniif duuba hin deebina ijoollee teenya tawalloo takka takka gorsaa warreen suuraa gadhiisu warreen viidiyoo gadhiisu gammachuu keessa warreen gadhiisu jira gammachuu keessa gadhiisanii akkaataatti kaasan kan hin beekne jira dileetii tan hin beekne jira ijoolleen takka takka dafaatii keessaan itti hima akka viidiyoon sun fiidee ummata keenya kaasan biran dhayin warreen afaan tokko waliin haasoynu warreen abichuu deeggaru san gartanii hooleyyii akka isaan san biran dhayne maaliif isaan sun warra waa dhooysuu miti warra fuudhee diinatti nu kan waan tahaniif akkanaa jettanii viidiyoon keessaan ergamtu alatti akka gad hin baane ummata keenya kawalloo rakkoorra hin buusina akkana jettanii nu wanni hin je'ina nun galaafatina Oromoon Harargeedhaa isiniin mataa ol qabattee deemuudhatti jirti Oromoon Arsiidhaa Walloodhaan mataa ol qabattee deemuudhatti jirti Oromoon Jimmaatuun amma warreen Islaama qoraan guurratee waboo barbaanna jee deemtu tun hundiinuu Walloodhaan mataa ol qabattee qoraan san guurrattee waboo barbaaduudhatti jirti Sinigalaami Walloodhaatiitu hidhatee jira Wallootu diina dura dhaabbachuudhatti jira Shawaanis Walloodhaani mataa ol qabattee deemuudhatti jirti jechuudha Walloon waardiyaa Oromoo kutaa 11 Walloon mataan isii Walloon xiqqishoo sun waardiyaa Oromoo kutaa 11 duuba isin Oromoon kutaan 11 lakkaa waardiyaa jabduu tana qabdaniiti maaliif isii tana cinaa hin dhaabbanne maaliif itti callistan nafxanyaan bar waan rakkoo arraan tana isaan irratti ga'e miidiyaa isaanii xiqqaa fi guddaan irra walii galaniiti sagalee walii tahanii waan kana kanurratti raawwate abiyyi jechaa jiranii bar maaliif walloodha jechuu qaanfataniiti dhaadachaa turan moo kam walloodha jechuu qaanfataniiti makkalaakiyaan hin jiru liyyu hayiliin amaaraatiis hin jiru takkalleen hin jiru jechuudha wanni silaa abiyyiin itti erge hundinuu hin jiru baafatanii jiran warreen duraan nuutiitu Tigraay cabse nuutiitu wanni godhe jiru hundi isi hin jiran ummata keenya kawalloo kana cinaa nuu dhaabbadha wanni isin isaan kana cinaa nuu dhaabbattaniin gargaarsi qarshii yoo dandeessan gargaarsa qarshiidha kana malee wanni isiin feetu waan biraatii miti walloon hoottuuti ati qabsaa inaan hin jenne baran waan hin danda'uun isaan kana cinaa yoon hin dhaabbanne danda'u yoon hin sagalee taheef haazaa wasalaam dhumee jira karafellee sagaleen tiyya sun dhayixeeti odoo inni hin feenetti yookaan odoo inni fedhuu waan san akka inni godhuuf taasiste jechuudha yeroo tana jaalattuu jibbituu obboleeyyan kee kawalloo cinaa dhaabbadhu ummata keenya kaaniinis hidhadhaadhaa jaati itti hima dhugaa jirtu walitti hima dubbiin tataa'aniitu mukkanuma walirra dhadhageeffatanii miti dubbiin tataa'anii keelloo laalanii miti dubbiin tataa'anii OMN qofa laalanii miti dubbiin hidhatanii qurxii ifitti himanii dhugaa ifitti himtee haa hadhoytu akka walloo kanatti yeroo hidhattee diina keefirraa dhoorgite qofa jechuudha dhiira jechuun akkana malee dhiirummaan miidiyaa qofa laaltee televizyiina qofa laaltee cal jettee taa'uudhaa miti hogga duutii dhuftee jechuudhaa miti isinii gala ka'aa hirriibarraa ka'aa Oromoon tuun hirriibatti jirtanii akka nafxanyaa kanatti walloodhaa sagalee taha billaa alaykum sheekotiin teenya walloodhaa sagalee tahi ulamaa'onni keenya walloodhaa sagalee taha maallaqa ummata keenya kanarraa guuraa walloodhaaf
gargaarsi walloodhaa dhaabbachuu hin qabu ustaazota keenya ta masgidaatis guura ta wallootis guura nuti hin dadhabnu rabbi khannu rabbi wanni duraanuu waan takka takka nutti wanni jeef akka nuti wal cinaadhaan dhaabbannuufi rabbi wanni fayyaa tana nutti kanneef akka nuti fayyaa teenya tana wal cinaa dhaabbannuufi haa xiqqaattu haa guddattu wanni qarshii nutti kanneef akka nuti obboleeyyan keenya wal cinaa dhaabbannuufi obboleeyyan keenya kanaafis kannine isaanilleen waan danda'a walii godhaniifi gargaarsa walii godhuu wal cinaa dhaabbachuudhaafi malee waan birootii miti. Kanaaf isin hundinuu Oromoon hundinuu walloo cinaa dhaabbadhu walloodhaaf sagalee ta'e Harargee walloodhaaf sagalee ta'e walloo cinaa dhaabbadhu maallaqa baasi hin geenye wanni dheengaddaa kumni 45 fi 500 sun maallaqa miti hin geenye sun maallaqa miti wanni Riyaad keessa wali qabame sun maallaqa miti Harargee Riyaad keessa qofa hin jirtu Arsii wanni isin gootan hin jirtu mee maalleen isin baastan maaliif callistanoo hin callisinaa kaa asbaasaa maallaqa wali qabama akka Arsiidhaatitti maallaqa walloodhaaf walitti qabaa kuni qaanyedha isinirraa cal jettanii ustanii taa'uun harka walirra kaayachuun cal jechuun kuni isiniif qaanyedha Arsii kuni isiniif du'a akka Arsiidhaatitti kun isiniif du'a an Arsii kanatti dheeyne ani Arsii akka yeroo taan gargaarsaa fi wama hundaanuu waa hunda simachuudhaa fi kanaaf Oromoo tana dudura viidutti wanni beeka malee isii if duuba haftuu kana hin beekan yeroo qarshiidhaa tana if duuba nafina billaa aleek yeroo qarshiidhaa if duuba nafina akkuma Oromoo taanii bikka hundattuu mul'achuu danda'uu qabdan baale atiis kha'i lafarra kha'i sigalee jimma atiis kha'i shawaatis khay waan dandeessaniin walloo cinaa dhaabbadha qarshii baasaa walloo malee waa takka illee hin qabnu nuti wal malee waa takka illee hin qabnu diinni miidiyaa qaba diinni wal qaba diinni biyya qaba diinni waa hunda qaba kanaaf nuti akka Oromoottis haa ta'u akkuma hundattuu wal cinaa dhaabbachuudha qabna nuti wal cinaa dhaabbachuudha qabna Oromoon diiyaaspooraa hundi keessanuu akka gandaatiinis haa ta'u akka afooshaatiinis haa ta'u akkuma hundattuu taatanii walloo cinaa dhaabbachuun dirqama kiyya dirqama keeti fedhee odoo hin ta'in dirqamaan waan san goruudhaan qaba jechuudha guruppii isaan bananiis fuutanii alatti gadi hin baasina guruppii isaaniitiis sooshaal miidiyaa irratti hin facaasina dandeessanii keessaan itti dhaqa keessaan dhaqaati dubbisaa akkamitti waan kana goruu dandeenyaa jaati suutatti iccitii walii eegaa akka obboleeyyan keenya nurraa hin miidhamne iccitii waliitiis eegaa waan gootan godha ol baatanii maas waan akkanaa gooneettanii facaasin alatti waan silaa gootan san gabbaatanii ni mina cal harka keessan afaan irra kaayadhaati caluma jaa asla waan namaa gootan hin dubbatina wanni fokkottuun waan namaa gootan cal yoo jettan isin gaariidha yommuu kan himtan taate baddee jechuudha wannummaan silaa gootan sunu baddee jirti kanaaf waan silaa namaa gootan obboleeyyan qiyyan dubbatina okay akkana jettaniin dubbatina dhageeffadha መሆናቸው ተረጋግጧል። ጥቃቱን እየፈጸሙ ያሉት ታጣቂዎች እጅግ በጣም ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎችን እየታጠቁ ከመሆናቸውም ባለፈ በአካባቢው ለሚገኘው ልዩ ኃይልና መከላከያም ምንም አይነት ድጋፍ እንዳይደርሰው በማድረግ ጉዳት እያደረሱ መሆኑ ታውቋል። ልዩ ኃይሉና መከላከያው በጋራ እየተዋደቀ እንደሚገኝ ልዩ ኃይል ዳፊ የመከላከያ አከ ሜሻን ኢሳኒፍን አይነ ጎደኒ ጅረኒ የቹን ዋሁን ደበሌሰኒ ጅረኒ خراውን ጡበኒ ጅረኒ dildillinis jigee jira waa takkalleen hin jiru jechuun ummata daaraa qotanii jiran jechuudha karaa gabaabaa kanaaf walloodhaan boonuudha qabda walloodhaan boonuudha qabda nafxanyaa fi daa'imni gaafa rakkatte dhugaa deemti gaafa miidhamte dhugaa deeman nafxanyaa jechuun akka daa'imaati
dhugaa jirtu lafa kaayan. Kanaaf wallooti jabaadhaadhee jennaan እኛም ከቦታው የሚወጡ መረጃዎች ያረጋግጣሉ። ሙሉ መረጃውን ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። በሰሜን ሸዋ ዞን አጣዬና አካባቢው የተፈጠረው የታጣቂዎች ጥቃት ተጠናክሮ በመቀጠሉ ምክንያቱም ከባድ ጦርነት እየተደረገ መሆኑን ተነግሯል። ዛሬም ሎላ ሐማድ ደሙ ጀረጃ ጉያ አፍሪም የአጣዬን ከተማ ሙሉ ለሙሉ ማውደሙ ታውቋል። የአጣዬ ከተማ ህዝብም ሙሉ ለሙሉ ከተማዋን ለቆ መውጣቱ ታውቋል። ኡመኔ አጣዬዳ ጉቱtti magaalaa isaanii san gadhiisanii jiranii wanni silaachi keessa jiraatiif kun hundinuu gubatee jira jechaa jira. ታጣቂዎች ዛሬ ጥቃታቸውን በማስፋት ወደ ሌሎች የሰሜን ሸዋ አካባቢዎች ማቅናታቸው እየተነገረ ይገኛል። በአጣዬም ዳግም የተፈጸመው ጥቃት የጸጥታ ችግር ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ እንደሆነ riphee loltoonni waan takkaa amma dura hin dhageemmeetii sin beene san godhuudhatti jiranii numaatu humnallee dabalatanii jiranii jechuun cabsaa deemuu jiran jechuudha. Awwa rabbi haadhisu wallootana rabbi haadhisu wallahi rabbiitiitu wajji jiraati. haqa isaaniiti bar ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። ሁኔታው እጅግ ከሚባለው በላይ ከባድ ነው። ቁጥራቸው በውል ያልታወቀ ዜጎች ሞተዋል፣ ንብረት ወድሟል። በርካቶች የሚሰነዘረውን ጥቃት ለማምለጥ ቤታቸውን ጥለው ሸሽተዋል። በአጠቃላይ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ነው ተብሏል። በቅርብ የሚያውቁትን ወዳጃቸውን ያጡና ሸሽተው ወደ ሌላ ቦታ ሄዶ አንድ የአካባቢው ነዋሪም በታሪካቸው እንዲያለው ነገር ይሆናል ብለው እንዳልጠበቁም እንደ አሁኑ ያለው አይነት የከፋ ጉዳት አይተው እንደማያውቁም አስረድተዋል። አጣዬም እንዳልነበረች ነው የሆነችው። ከፍተኛም የሰው ሕይወት ጠፍቷል፣ በርካታ ቤቶች ተቃጥለዋል ብለዋል። ከአጎራባች ወረዳዎች መነሻቸውን ያደረጉት ታጣቂዎች በዛሬው ዕለትም እጅግ በተቀናጀ መልኩ ጥቃት ሆኖንዲኑ ዋኑመ ኢሳን ነው ጎዳ ቱረኒ በር ሆኖንዲኑ ዋኑመ ኢሳን አመዱረ ነው ጎዳ ቱረኒ ዲቱ deebi'eef jechuudha. Gartani manneen hedduudhaatitu gubatee qabeenyi hedduudhaatitu badee lubbuun namaatis hedduudhaatitu daaraa tahee kan isaan ammaan dura godhan jechuudha. Walloo hin tuqinaadha. Walloo yoo tuuxan ummanni aaraan deebi'uu hin beekuudha. Walloo fi leenca fittin tuttuqan. Walloo fi qeeransa fittin tuqan. Sigalee takka tuuyinaanoo ilaa hanga gandaa si geesseeti gandarraayis ganda kaanis si dabarsee achi akkasitti nagaan suutatti ol deebi'e jechuudha. Sanuu nama lamaan ni barsanuu nama lama qofaa bara nama lama bara walloo gartanii nama lama qofaa bara. Viidiyoolee nama isin harkaa baate san nama lamaa fi kana kanaatitu karaarra dadhaabbata. Tan nama isin feesbuuka irra gadhiistanii laayivii namuu aarku san waan akkasiisan kanneen naaf hin taane kaasa hidhataa walloodhaa mul'achuu hin qabu. Akkana jettanii nama keenya mul'isuu hin qabdan. Maaliif naannoo san ni beekan jechuudha. Bikkittoon tun bikkatamii naannoon tun naannootamii diinni ni beeka. Maaliif diinni sun nama naannoo saniiti. Nama naannoo sanitti dhalate. Kanaafuu waan beekaniif akkanaa jettanii viidiyoo gad hin dhiisina. Akkana jettanii gad hin dhiisina. Tanarratti wal jajjabeessaa wal dhoorkuu danda'uudha qabdan. Wal dhoorkaa. Abbichi yoo viidiyoon warsiistan malee nuti isiniin gargaaruu kaja'oote muka fi cabsii jaadhaan itti hima. Itti hima dhugaa jirtu itti hima. Abbaa fedhe haa ta'u. Abbaa fedhe haa ta'u. Kanaaf Harargee fi Arsiin hidhadhu siin jenna obboleeyyan kiyya hidhadhaa. Hidhattan malee du'a jalaa hin baatu hidhattu malee diina jalaa hin baatu. Akkanumatti harka mataarra kaayattee yookaan ijjitu taate ati faayidaa hin qabdu. Shawaayyee hidhadhu, Jimma hidhadhu, wanni qoraan guurrattee abbichuudhaaf sagalee ta'a jechuudhaan waboodhaan barbaadeettee waboon wallahi nama kofalchiistanii kam isin faan wallahi nama kofalchiistan Jimma ummanni keenya ka Jimma lafa ramadaanaatiin nama kofalchiistanii kam akka waan abiyyiin jannata isinii qabu qoraan guurrattanii waboo barbaanneettanii salfii galtanii deemtan jechuudha. Yaqii qaanfadhaa dhugaa jirtu beektaa qaanfadhaa. Qaanfadhaa. So
shanee walloo jaa amma kuni jimma beetanii dhiira jimmaati maqaa wallootiin waa jaabarama ana moo sii gowwa ana moo abbaa keetitu gowwa kan shanee qaama hidhannoo qabu qoraan guurratee ganda keessa fiigu badawoota hunda ummata funyaaniin dubbatu ummata funyaaniin dubbatu barboo'isin badawoota akkanaatii bara ji'a ramadaanaatiin bar abiyyo waa jetteen bar ummata arrabaan si fiigu bar mata kanaatii bar dhugaa rabbii amma shamarran jimmaa takka faan ji'uma ramadaanaa kanaan abiyyumaa waa jennaan sitti hiitii kamnumaatu ramadaanni kun haana raayikamu jettee tan hiikkattuu jira bar dhugaa ummata akkanaatii jira an dhugaadhaan isinitti himami nu bira safaataan hin jiru nu bira safaataan hin jiru laala dhugaa jirtu isinitti himna nuti eenyusa ya dhaabbadda aya gadiin dhiisa okay aya taate የፈጸሙ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት የአማራ ልዩ ኃይልና መከላከያም በጋራም ከፍተኛ ውጊያ እያደረጉ መሆኑን ተረጋግጧል። በትላንትናው ዕለት የሰሜን ሸዋ አስተዳደር ችግሩም ከአቅም በላይ ሆኖብናል፣ የፌዴራል መንግስቱም ያድርግልን ሲሉ ጥሪ ማቅረባቸው ይታወሳል። በተፈጸመው ጥቃትም በርካታ ሰዎች መሞታቸው እየተነገረ ይገኛል። የዞኑ አስተዳደር አካባቢዎችን ለመውረር የመጣውን ታጣቂ ለመቀልበስ ህዝቡም በአንድነት እንዲቆምም ጥሪ አስተላልፎ ነበር። ከ3 ቀናት በፊት ማምሻውን በሰሜን ሸዋ ዞን ኤፍራታ ግድም ወረዳም አጣዬም ካራቆሬና ዙሪያው ቀበሌዎች ላይ አራንተነ ዮኒ ማኛፋን ይረፍኔጃን ዮኒ ማኛቲ ወርስ ለአክቲቪስቶኒ አማራ ተክቲኒሲ ይረፍኔ ኢኑማቱ ግሩፕ ኢሳኒ ኸይሳን ጅራ በራን ሜዳበዳ ግሩፕ ኢሳኒ ኸይሳን ጅራ ዋትስአፕ ዳኒ ሳተው ኸንወኒ ዳቲኒ ሳተው ሄዱ ዳቲቱ ጅራ ነብራ ሁኖላል አከ ወሊፍ ኤርገን አራችንን አበሉን ጃበርሰኑ ኡዳኑ ኛጂ ሰኛ ተኮ ባል ገለውናል ላል ሱራ አብጂላል ከጎደላል አዶይ ሰት ሁላል ማንተን ላ ሆለይጂ ማዳገያ ሁኖላላ ገርታ ግሩፕ ኢሳኒ ኸይሰ ዋን ኢሳን ሆጀተላላ ኢሲን ማን ቤተን መታ ደማላ ጀኒቲ ወረን አብቹ የተሆን ላላ ገርታኒ dhugaa jirtu dubbannaa azaanaa bar الله أكبر أذان جرى أبصر بليان قي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
duruu irratti wanni godhan sagalee irratti ergan dhaamsa irratti ergan jechuudha. So agartanii mi wanni isaan abiyyi irratti dalagan waan akkanaati ilaalaa kun olaala. Gartan ijoollee teenya warreen bilisiginnaadha. Wanni naftanyaan keessaan hojjettu waan akkanaati ilaala bichuu keessan akkanatti muka hudduu kaa ilaala. Miidiyaa irratti abiyyi achiin isinii wajji jaan garuu keessatti waan biraati irratti hojjetan isin hin beektan malee. Isin waan Oromoodhaa fuutaniiti isaaniif geessitan. Isinii galee waan Oromoodhaa fuutaniiti isaaniif geessitan jechuudha. Laal qofatti wal mari'atanii bara. Abiyyi baala caatuu jaanii ni bara. Bara ummanni kun ummataa miti bara. Abiyyuma kanallee kabajanii bara. Hundaafuu nuti ni qabna kana fixadha. Waa walloon itti jirtu. ኤፍራታ ግድም ወረዳም አጣዬም ካራ ቆሬና ዙሪያው ቀበሌዎች ላይ በከባድ የጦር መሳሪያ የተቀሰቀሰው ወታደራዊ ጥቃት የበርካታ ሰዎችን ሕይወት መቅጠፉን የቀጠለ መሆኑ ተነግሯል። በአካባቢው የተፈጠረውን አለመረጋጋት ተከትሎም ከመጋቢት 9 ጀምሮ መከላከያና ልዩ ኃይል መግባቱም ይታወቃል። አሁን ታጣቂ ቡድኑም ራሱን በከፍተኛ ሁኔታ በማጠናከር ከልዩ ኃይልና ከመከላከያ አቅም በላይ መሆኑን ተነግሯል። ቡድኑ በትጥቅና በሁሉም ነገር በከፍተኛ ሁኔታ የተዘጋጀና በተጠና መንገድ መንቀሳቀሱን ለመከላከያ ኃይሉና ለልዩ ኃይሉም ተጨማሪ ኃይል እንዳይደርስ በማድረግ ከፍተኛ ጉዳት እያደረሱ ነው ተብሏል። ወመተከለ ገርጋርሲ አከ ወራና አብዮት ካሳይዳ ዋተከላች ኸሰ ወልኔ ነጎዴ ጅረስ እንጃኒ በር ታጣቂን የቹን ወሎ ባና ሂደተኒ ሂደኖዳፊ ከነከናን ጀባቻ ጅረኒ ኢኑማቱ ከዱሬራ አማንተነ ሂደተኒ ጅረኒ አከዋል ለፈሰን ሁንደ ኢብዱረ ብልቼፈተኒ ዴመኒቲ ጃበር ተኖገ የኑጋ ሐዋስኒ ኸኛ ከወሎዳ hangam takka hangi isaan jabaatan nu garsiise jechuudha. Hangam takka kanaaf wal cinaa dhaabbadha sagalee walii taha nuti wanni isinii godhuu dandeenyu sagalee isinii tahuu hiisha keenyaan isin cinaa dhaabbachuu Oromoon hundinuu walloo cinaa dhaabbadha sagalee tahaadhaaf miidiyaan keenya hundinuu warri miidiyaa gurguddaa qabdan xixiqqaa qabdan hundinuu walloo cinaa dhaabbadha. Yeroon tun yeroo nuti akka Oromoodhaatitti waan biraa odoo hin oofne waan biraa odoo hin naanneessine walloodhaa fi wallitti qofaaf sagalee taanu qofa. Waa takkallee amma tun yeroo nuti walitti as garagallee sagalee walii taanu malee yeroo nuti waan biraa naanneessinuu miti. Akka walloodhaatitti isaan falmachaa jiran nuti akka Oromoodhaatitti walloodhaaf sagalee tahaa waan dandeenyuun cinaa dhaabbachuu qabne jechuudha. Tana yoo hin goone nuutiitu walloo ibiddaaf kan nuudhatti jira jechuudha. Walloo silaa isaan jabaachuu baatanii diinni qaata silaa isii tana dhabamsiise. Irra jabaatte. Walloon irra jabaatte. Walloon rabbittiif kannite. Ummanni rabbittiif kanne rabbiin isaanii tiise jechuudha. Kanaaf humna mootummaadhaa dadhabsiisanii waa hunda irraa balleessan jechuudha. Kanaaf Amaarotiin wanni isaan hin dabalatin hin jiru. Wanni isaan hin godhin hin jiru. Miidiyaan akka duritti iyyanii miidiyaadhaan wal burjaajeessuun hin jiru. Hujiidhaan nama agarsiisan maantana. Gaafa duraa waraana liyyu haylii Oromiyaa keessaa ka'eetiitu Tigraay fi kana hunda cabse. Isaan garuu isaan liyyu haylii Oromoodhaa galatoonfachuu dhiisaniiti Amaaraa ነው Tigraayin የሰበረው jechuudhaan lubbuu isaanii tanaaf kijibaa fi dhaadheessaa fi waan adda addaa kana himaa turan jechuu. Abiyyi waybee kaaree hoolaadhaati. Hoolaa Jimma keessa dhalate. Hoolaa waa takkallee hin beekne. Hoolaa hulbatacha keessa nyaate mookam. Dhama'aa waa takkallee hin beekne. Dhama'aa waa takkallee hin baratin. Kabarumsa hin qabne.
خانما ديمت ما هو جا إساياس أفوركي دي كيجو نما كسي تيمو كما بيوت كاسايدا وي بي غاري يا أمارا اللي يوهيل يا أمارا ملشا مكتاي نو كاس فلقين جيجيغام راسو للك تشلالو يچاتو ريچودا دوغا اتفاقات دبيسون دوغا سيتي أبيوت كاسايدا أبيوت تمنجاو ونت مسلو ونت مسلو ستن دف نبر أما خونو أغرتي جرتا أما خونو أفان أبتشيستي جرتي جولين تتكشون نم لما في سدين زنوبر نم لما في سدين تيتو أفان أبتشيستي جرأي چودا أما أمني خوني ربي تيتو ولينجرا إسان قفو دون تين ربي تيتو ولينجرا لفساني تيرتي وريغمودت جرن لفساني تيرتي فالمچا جرن جيچودا كوني واللون إفرا اتسودت جرتي مالي لولت إنسان نماس لولت إنسان إفرا اتسودت جرتي واللون أكا واللون آتتي أزيني كلامي لولت إنسان ويچون ميشا غرغدو قباچودا ميشا غرغدو قباچودا أموتون بكا تيسو تيسي روخاتي مشيغي تيكو تكا قباتي دينا خيفرا دوركون جينummaadha tun akka isaan sitti ol hin seenne miila jalaa kutu jechuudha kun dhiirummaa isaanii nu garsiise jechuudha kanaatii torraan tana nafxanyoota boochisaa jira walloo jabaadhu siin jenna oromoon naannoo biraa walloo cinaa dhaabbadha OMN keenya walloo qofaaf sagalee ta'e walloo qofaaf sagalee taha gargaarsi akka walloodhaaf godhamu irratti hojjedha miidiyaan sila oromoodhaan hundinuu walloo cinaa dhaabbachuu qabdan walloodhaaf sagalee tahuudha qabdan wanni ammaan tana nuti qabnu akka oromoodhaatitti wal cinaa dhaabbachuu qofa wanni biraa hin jirtu jechuudha walloon oksijiina oromiyaa guutuudhaati waboodhatti aanee jechuudha waboodhatti aanee oksijiina oromiyaadhaati ilmi namaa oksijiinaa malee hin jiraatu walloo fi waboon ammoo oksijiina keenya jechuudha kanaaf isaan kana qalbii takkaan ታጣቂ ቡድኑም መንገዶችን በመቁረጥ ድልድዮችን በማፍረስ በተቀናጀ መልኩም ጥቃት እየፈጸመ እንደሚገኝ ነዋሪዎች ተናግረዋል። በተለይ በአጣዬም ከተማውን ሙሉ ለሙሉ ለቆ የወጣ ሲሆን በከተማው ልዩ ኃይሉና መከላከያው ከፍተኛ ውጊያ እያደረገ ቢሆንም ከአቅሙ በላይ እንደሆነበት ነው እየተነገረ ያለው። ሕክምና ባለሙያም ለአሜሪካ ድምጽ በሰጡት ቃለ ምልልስም መከላከያ ልዩ ኃይልን ሎለሌ ኻንጎዱ ጅሩ ዮኻን ተውቴ ወኒ ኹንሁም ነሳኒቲ ኦልቴ bahee jira jechaa jira bahee jira kana jechuun gaa isiniif haa galu oromoo naannoo kudha takka gurri kee baasii kalaal gurri kee kana garteemi keeysaa xaragiiti gurri kee walloodhatti qabi sheekotii teenya walloodhatti gurri kee sanachi qaba wama walloo qofa dubbadha waan masgidaatis dubbachaa waan walloodhaatis dubbachuu hin dhiisina gargaarsa taanaan oromoon isin jalaa callistu hin jiru hujii godhachuudha qabna tana ammoo iccitii walloodhaan baasina guruppii keessa seentanii achumatti keessa tattaa waan gootanis godha waan qabdanis baasaa cal hafuuran baasina waan gootan cal jaatuma deema bas akka nafxanyaadhaatitti hojjedha mirqaantanii akka nafxanyaadhaatitti waan irraa hin baasin agate maaliif badii nam tokkootiitu lubbuu nam meeqaa galaafata waan ta'eef badii nam tokko hojjetu maaliif gammachuudhaa jennee hogga waan san gabbaafne gammachuun sun gaddatti kan irraa hin jijjiiramne feena maaliif lafa fagoo teenye gammachuudhaa irra hiitii arrakkanaa jechuu hin qabnu waraabessa jidduu namni jiru akkaataa itti deemu beekuudha qaba akkaataa itti bahu beekuudha qaba akkaataa itti seenu beekuudha qaba kanaaf har'a obboleeyyan keenya ka walloodha ka waraabessa san jidduu jiranii akkaataa itti galan akkaataa itti deebi'an waan afaan waraabessaa beekaniifi amma biyya teenyatti
namni afaan waraabeessaa beeku waa takka illee hin ta'uu jaan. Namni afaan waraabeessaa beeku. Nama afaan waraabeessaa beeku jira bara manuu bira Harargee tana keessattuu kan afaan waraabeessaa beeku jira jaan. Ammoo inni sun yeroodhaan manatti galaahuu jaan. Namichi maanu afaan waraabeessaa beeku sun maaliif waan afaan waraabeessaa beekuuf waan waraabeessi jedhu hunda ummataaf himee akka ummanni waan isaanii alarraa galfatan waan godhuuf waan waraabessa agabsuuf waraabessi namicha san hin dhiisuu jaan ni nyaata. Saniif inni nu daddafee gala jechuudha. Akkasi ummanni keenya Kawallootis ummata afaan waraabessaa beekurraa he tokko waan ta'eef isaan kana dura dhaabbatee falmatee as gahee jira jechuudha. Lubbuun ni baati namni falmatu namni lolu lubbuun isaa hin baatu jechuun hin ta'u. Ammoo lubbuu baatu san nuti lubbuun sun lubbuu teenya tan hafte san ilmoodhaas taatu. Waan silaa lafatti nu hafe san nuti abbaa itti taanee guddifachuu danda'uudha qabna. Guddifachuu danda'uudha qabna. Yookaan jaarsaatiitu jaartiirraa wareegama ilmaan isaa irratti dhiisee nuti ilmaan saniif waan dandeenyu godhuudha qabna jechuudha. Callisuu hin qabnu. Callisuu hin qabnu. Hawaasni keenya Kawalloo keessa jirtan waan silaa achi keessa jiraa hunda dabarsaa isin. Sheekotiin ustaazonni warreen silaa ijoolleen teenya Tawalloodhaa warreen keessaa wal quba qabdan dabarsaa. Dabarsaa. Wanni isin jettan guutuun dhugaadhatti beeyna nuti. Walloon hin kijibu. Walloon hin kijibu. Walloon kijiban beeku akka Oromoo ta'aniitii miti. Kanaaf isin hundinuu wal cinaa dhaabbachuun dirqama taati jechuudha. Kadhaadhaa miti tunammaas. Kadhaa miti. Sadaqaadhaa miti maas. Haa sadaqannu wallotti haa sadaqannu maal sadaqatta? Walloon wanni godhi isin hin jenne bar sadaqaadhaa miti. Wanni ati kannitu walloo itti sadaqadhan jeeyin. Walloo cinaadhaan dhaabbadha jee itti waan qabduun baasi. Sigalee baasi. Mee wallotti haa sadaqannu hin jeen walloo kootuuti sadaqaa naa buusi isin hin jenne. Cinaa dhaabbadhu qofa. Kanan goota godh. Ammoo afaan kee balleessitee mee wallotti haa sadaqannu hin jeeyin. Walloo sadaqaa hin beektu. Walloon ummata yoo hojjatees dhugaa saniin gattaa'ee hojjeturraa. Yoo hojjetaniis jechuudha. Gattaa'ee warra hojjetu walloon warra akka keenyaa kanaa miti. Warra akka keenyaa kanaa miti. Warra akka Harargee kanaa miti walloon. Warra akka Arsii kanaa miti walloon. Warra akka Jimmaa kanaa miti walloon. Warra akka Shawaa kanaa miti. Walloodhaa barra. Walloon hidhatee uummata loluu barra. Kanaaf isin warreen gurdii uffatee ganda keessa fiigu kuni warreen qawwee dheessu kuni walloodhatti sadaqannaa mee walloodhaaf waa goonaa hin jeeyina. Walloo cinaa akkamitti dhaabbannaa jaati afaan keessan kana tolfadhaati. Afaan keessan kana tolfadhaati mee walloo cinaa dhaabbannaati. Nutiin kuni walloo tana malee waa takka illee hin qabnuuti. Koottaa wal cinaa haa dhaabbannu jaati wal yaama. Tana godha. Tana godha. Qawweelleen dheessina. Qawween ifiisiitiin kaatee isinin dhoytu Harargee fi Arsii. A'uuzu billah. A'uuzu billah yaaboo isiniin kun. Badboo nama qaanfachiistanii bara. Wallahi nama qaanfachiistan. Sababa keessan bar Jawaar maneedhaa keessa taa'uudha jira bara. Waan isin qawwee dheessitaniifi bara. Silaamma isiniin kun hidhattanii wallahi Jawaar maneedhaa san keessan taa'u. Silaa isiniin kun hidhattanii Jimmatu nama shanee barbaannaa jettee qoraan guurrattee ganda isii keessan fiidu. Jimma akka Jimmaatitti. Jimma kanatti salfii galtee qoraan guurrattee shanee barbaannee jettee ganda keessan fiidu. Sanuu bara eessa dhaqannu beetanii istaadeemaa bara. Warra silaa wayii barbaanna jedhu san poolisaatiitu achiin isaan eega. Tanaas ammoo Amaarii ni beekaa bara. Amma aktiivistoonni Amaaraa kan akka Makonnin faan dhiwaachoo እነዚህን ጋሎች ያበር dhiwaachoo እነዚህን ጋሎች እነዚህ ጋሎች ጅማንን ባዮች ሸኔ የታጠቀን ኃይል በዱላ
ሊያባርር ወይንም በዱላ እየፈለጉ ነው ጃበር ወመን ጀውን ጄኻን ወመን ኢኒ እስኒን ጀውን እስኒን ጀቹ ለጅራ አሩን ቀብዱ አቲ ምናልባት አብይን ገመቺሳን ገርቴሚ ሆሪፈቻ ጨርቅ የሰረ መራቴ ቪጉን መላ ለምን አይታወቅማ አብይን ለማስደሰት ማታደርጉት ነገር እኮ የለም ማሊፍ መሸመራን ከኛ ተኮ ኒጀራኒ ሚጆለን ተኛ ተሸመራቲ ምን ፊ ጆለን ተኛ ተዲራ ተከተካ ወሬን ሶመን ወኸናው ኢራንፈቴ ረመዳን ወኸናው ኢራንፈቴ ዮጥቅሾ ተከ ፎቶ ነብይ ዳበቲ ጁ አከተሳቲቲ ፎቶ ነብይ ወንጀለቴ አከመለቲ አስባቴ አቲ ጎዋዶ ሲንጃኒ በር አከምተው ፌት ሲንጀቲ በር አቲ አብይን ጌሳ ሲንጀቲ አብይ ሻይቂ ጩሳኒ ቤነኑቲ አብይ ቡና ኢሳያስ አፈወርቂቲ ቡና ቂጩሳኒ ቤነውኒ አብይ ትግርፋ ቤኹኒ ቤና አብይ ኦሮሚፋ ቤኹኒ ቤና አብይ አፋን አማራ ቤኹኒ ቤና ገሩ አብይ እንግሊፋ ቤኹን አገሬ ተካ ይሳዱ ቦቴ ነገሬ ተካን ዱበኒ ምን ተስኸና አብይ ኸይሰም ዩኒቨርሲቲ ኸሚቲ ከበረተ ቪዲዮስ አስኸና ኤሰት ከይን ኤቢፈሚ ኸነ ፈይነማሱን ማሊፍ አዱኛ ተና ዴሳ ማሊፍ ሚዲያ አዱኛ ራ ዴሳ ማሊፍ ደንገድ አልጀዚራ ዴሴ አልጀዚራ አወል አሎፋ ማሊፍ ዴሴ አብይ ሱራ ጃለተሬ አብይ ሱራ ሳ ጃለታ በር አብይ ቀብሪ ኢሳ አመድሩ ሱራ ኻየ ጅራ ሱራ ኢሳ አብይ በር ነማ ሰፋጣቲ ሚት አብይ ኦዶ ቃመ ኢሳ ሬፍኪ ኢሳ ቀብሪ ገዲም ቡይን ነመድሩ ሱራ ኢሳ አች ኸይሳ ኻየቴ በር ቶልፈቴ ነመከሲቲ አብዮት ካሳየዳ ፕራይም ሚኒስቴር ብየ tokkote he nama aljazeera irra dhihaachuu sodaat barboo namni turjumaana bira fidee taabar turjumaana silaa fidee taa'uudha qabdaa bar maal onni qaanfattuuf ammoo haa jennuuti abiyyi lakkanaatitu roobee oromiyaa tanallee naatitu roobuudhatti jira naannoo amaaraatillee naatitu roobu jira yetteeti maaliif bishaan abbaayee kana roobdeetuma illee taatu hin cufin dubbitu naa dhaabbattu maaliif hin roobdeetuma maaliif bishaan abbaayee kana guutakkatti hin cufin nati eega roobdeefuuga eega roobeefu abiyyiin keessan kuni maaliif dubbiin akka itti dheerattu godhame maaliif akka dheerattu godha dubbiin tun maaliif lakkaa'e ni roobnaa je'eeti abiyyi lakkaa nama teeknoolojii kana meeteroolojii jijjiireeti eega ni roobna jette maaliif dhuguma sanii roobdee bishaan abbaayee kana silaa guutteemi maaliif hin guunni qoy waay maaliif hin guunni maaliif Gibsiidhaa fi Suudaan tun akka dubbiidhaa fi kana kanarraa siraa gabaabsan maangoon hin dandeessure hojii rabbiitti ittiin seenin sii galee teeknoolojii tana sii miti Itoophiyaan hin geenye waan kana fayyadamu hin geenye biyya qabeenya qabdu tan akka Dubaay faadhaatiitu waan kanatti fayyadama sii galee Dubaayoo amma dura tarabbiitti seenteeti bishaan daaraa isii kute jechuudha kanaaf suuta je abiy prosperity silaa pheenxeedha pheenxeentu woman jirreen deemti zeeta faa fudhattee deemti zeeta kana faa diddibattaniisi suuta ja'a gaafa inni paartii prosperity jee as beebeenee barreessa ijoollee teenya hoggaan tana jedhu warreen bilisiginnaadha akkana jettaniin aarina nuti dhugaa jirtu dubbanna isinii kana amaarre isinin beeku isinii kun warra afaan amaaraatillee beekuu miti isinii kana keessaa afaan amaaraa beeku waan gaasaa qofa ifi Mustafaa Jaarraa qofa waan bishaaniin dhugu beeka Mustafaa Jaarraadha waan Finfinnee san keessa
hammaamaa fi kana ittiin seenee ittiin ol deebi'u san qofa beeka. Warri kun takkallee nu hin jiran jechuudha. Warri silaa bilisiginnaadhaa kaafaan amaaraan been yeroodhaan qote. Obboleessi keenya ka'abbuttaadhaa yeroodhaan silaa afaan amaaraa hin beeku harar dhaqee dhagaa tokko jira san dhungatee achi akkasitti ol deebi'ee bikkarraa dhufee deebi'ee jechuudha. Sigalee. Inni amaaranya ayishilim jeeti kute. Anta amaaranya tichilaalaa arle jennaan inni amaaranya ayishilim. Angaasaa keenya gaanarraa ittiin. Gaan atiin kun nama barateeti. Ani kun lakkaa hin beekuuti. Kana nyaawar sanuu. Sanuu ni fedhaa warga sanuu barga afaan amaaraa tana sanuu ni fedhaa bar kaabbuttaadhaa ni fedhaa bar miskiintichi yaa'u. Way akkatti jaalatu bar sanuu haasa'uu tan. Akkatti jaalatu sanuu bar rakkoo sanuu ni beetanii nama keenya kana nama biyyatti afaan hin baratin ka biyya namaa tana hogga dhufe gartanii mi. Ummata akkanaati jira ummata akkanaa kana xayyaada beetanii khalaxaan fide maaliif ka silaa afaan silaa Ameerikaa keessa dubbatamu Ingiliffaadhaa silaa namni Ingiliffaa babbarachuu qabaami Ingiliffaan sun dhagaatti ta'eeti inni gama birootitti fiiga jechuudha. Ammoo uummanni akkanaa kun hedduudha biyya faranjii tana keessa. Biyya faranjii tana keessa yoo afaan biyyattii wallaalan afaan amaaraa kanaan waa hiikkachuudhaa fiigan. Faranjiidha afaan amaaraa hin beeku. Akkuma uummata keenya nafxanyoota afaan amaaraatiin iyyuu gartanii amma nafxanyaa irra guddaa isaanii ilaala. Akka Oromootii miti bara. Nafxanyaan irra guddaan afaan amaaraatiin hiriira baatee iyyiti. What's wrong with those people, Majan? Why is they are shouting, Majan? Arab Kamlak, Arad Rasul, Arad Rasul. Yani bete isan. Iyu! Malta money. Bikitolaka Avihim Bulcha Injiru. Bikitolaka Gondari vi Gojami miti. Afaan amaaraatiin iyyuu. Ammoo dheengadda warreen bilisiginnaadhaa Ameerikaa keessatti hiriira bahanii turanii warreen bilisiginnaa Oromoodhaa kun maaliif hin bayni Amaarotni kun bahanii turaniiti. Maaliif hin bayinaa qoo isiniin kun? Isiniin kun ummanni kun nu jibbanii jiranillee hin beekne. Ummata akkasiiti jechuudha. Kanaaf መከላከያዎች ቆስለው ወደ ሆስፒታል መምጣታቸውን ተናግረዋል። ሌላም የአካባቢው ነዋሪም ለአሜሪካ ድምጽ በሰጠው መረጃም አካባቢውን ለቀው እየሄዱ ባለበት ወቅትም በአንድ ሚኒባስ ውስጥ 8 ሰዎች ተገድለው ማየቱን ተናግረዋል። ወደ ተለያዩ ቀበሌዎች በመግባት ጥቃት በመፈጸም ላይ ያሉት ታጣቂዎቹም ራሳቸውን ወደ ልዩ ኃይሉና መከላከያው መተኮሳቸው የታወቀ ሲሆን በርካታ መኖሪያ ቤቶችም በእሳት ወድመዋል። በዛሬው ዕለትም በተለይ አጣዬ ከተማ ሙሉ ለሙሉ በእሳት መውደሟም ተረጋግጧል። ትላንት ማታም የአማራ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊም ግዛቸው ሙሉነህ አካባቢው ለገጠመው የጸጥታ ስጋት ምክንያት ያላቸውን አካላት የዘረዘረ ሲሆን ይህንን እያደረጉ ያሉት የዋት ቅሪቶችና ኦነግ ሸኔ ናቸው ብለዋል። የአማራ ክልል ዳርዳሩም ኤጋ ነምኒ እስላውራ ካይኒሳን ዱቢተና የህወሓት ቅሪቶችና የሸኔ የኦነግ ቅሪቶች ናቸው እንጂ ማለት ወሎ ደቹን ነመቃንፈቺስቲ ወሎ ዳቲቱ ዋና ከና ጎደ የቹን ቃኝ ደጋ ሲገለ ቡቡቱ አማራ ቲቪ ማለት ቡቡቱ ወያኔ ቲቪ ቡቡቱ ሸኔ ዳቲቱ ዋን ከና ጎዲ ጄቲ ጃኒ ፍራ ገባሰን ጀቹላ ወሎ ደቹቲ ቃኝ ደጋ ቃኝ ዳበር ወንማን ኢሳነ ይሲሱ ጅራ ሚዲያ ዛኒት ራታናበር ጀራኸኛ ጀባዳ ወሎቲያ እሳት የሆነበት ይመስላል። በተለይ በሰሜን ሸዋም ከኦሮሚያ ጋር በሚዋሰኑ ወረዳዎች ተደጋጋሚ ጥቃቶች እየተፈጸሙ ሲሆን በአጣዬም በኬሚሴም በተደጋጋሚ የሚደርሱት ጥቃቶችም ህዝቡን እያማረሩ ይገኛሉ። ባለፉት 2 ዓመታት ብቻም በአጣዬና አካባቢው በ6 ዙር ጥቃት ተፈጽሟል። ከሰሞኑ በጭልጋ በኩልም ተመሳሳይ ጥቃት ለመፈጸም ሲዘጋጅ የነበረ ቡድን በቁጥጥር ስር መዋሉ ይታወቃል። ከዚህ በተጨማሪም በቤኒሻንጉል ክልል መተከል ዞን አጎራባች ወረዳዎች ላይ በጉምዝ ታጣቂዎች ተደጋጋሚ ጥቃት እንደሚደርስ መረጃዎች ያመለክታሉ።
የክልሉ መንግስትም ሆነ የፌዴራል መንግስቱም በእነዚህ አካባቢ ያሉ ንጹሐንን ከታጣቂዎች ጥቃት ለመጠበቅ እያደረጉት ያለው ጥረትም እዚህ ግባ የሚባል ባለመሆኑም በጥቃቶች የበርካታ ንጹሐን ህይወት እየጠፋ ይገኛል። መንግስት ጥቃት አድራሽ ቡድኖችን ለመቆጣጠር የሚያደርገው ጥረትም ኻነ የቹና ወሎት እየጀባቹ ረቀብተን አማ ኸረ ቢልቢላቲቲ ዴቢና ቢልቢላ ሙጨዮ ተከታ አመዱራ ዱኩቡ ተካ ተአመዱራ ኸሌ ለሜን ዳበቴ gargaarsaaf kun godhameef warreen silaa ni ergina jee wa'ada naaseene isaan san bilbileetiin gaafadhe jechuu eenyu ka ergeef ni hubadha dhaabbadha. Hogga akkana joo hin taane jechuudha maallaqa kana nyaata hin taane jechuudha. Itti deebisna waa'ee koovid dubbachuu qabdi. Nama nyaatti kanatti yoo inni kanatti kan wanni joote akkana jettanii irraan taa'ina namittiin dubbachuu qabdi tabeessisa. Ona amala Hello? Hello, salam alaikum. Hello, salam alaikum. Hello, salam alaikum. Network daga. Network good dino. Ethiopia da. Network good dino. Okay, amma sayene jira. የኮቪድ ጽኑ ህሙማን ቁጥር እየጨመረ ነው። መዘናጋት ብዙዎችን አሳጥቶናል። ሄሎ ሰላም አለይኩም። ሄሎ ሰላም አለይኩም። ሄሎ ሰላም አለይኩም። akkam fayyaadha nagaya lakki nama biraati kuni yaa akkami jirta fayyumaami ayyee maallaqa tokko fuutamu akkami maallaqa fuutanii kadeenya kanaati meeqa fuutan haya okay dolara shantan fuutanii mi dolara shantan fuutan gaa ma dolara shantan fuutan kan aashaa beellaadha hayyee hayyee hadhibbaa fuutanii dolara shantamis fuutanii mi hayyee shantamis fuutan okay ma dhibbaa fuutanii hayyee dhibbaas fuutanii jirtan jechuudha so kanaafu shantamii fi abbichi shantamiitii fi shantam bikka lama kan ji'arraa isiniif deemu ka dhibbaatii fi shantam ka bikka lama ka ji'arraa isiniif deemu jechuudha okay hogguu hanga mucayyoon fayyituu shantam ka bikka lama kanam lama ji'arraa namni ka isinii wanni godhuu jira namaatiitu isinii achi erga hanga mucayyoon fayyituu jechuudha. Ifimmas
tokko sammaas dhibba yookaanum shantama wal keessa godheeti isinii erga hanga mucayyoon fayyitu jechuudha. Kanama sadeen kana ni qabattan jechuudha. Akkasiitii yeroo gaarii nu qabaadhaa mucayyoo rabbi haa fayyisu akkamitti jirti maan tana silaa? Achuma jirti egaa? Amma ni dubbatti silaa? Amma rafuu jirti moo kami? Alaj aha okay ammaan tana isin keessan jirtan jechuudha gaa'imma. Hayyee akkas taatu gaariidha umaatii miti rabbi haa fayyisu. Kanaafuu du'aa'uma walii goonaatii abshir jaa'i. Hayyee akkasiitii gaa nageetti nu jiraadha. Hayyee fayyaa nuu taadhe isinin jenna nageetti. Amiin hayyee. Aya. Amiin hayyee. Aya. Hayyee. Akkasii jechuudha. Mucayyoo tan kaleen isii lameen dhukkubee manaa himaa seente taqaraatii irraa dhaabbatte sanii soo isii saniif warrootan wa'adanaa seenan warreen maqaa isaanii barreeffadhe sun guututti erganiifii jiran jechuudha. Warreen hanga tokko malee warreen hangi sun erganii jiran ji'arraa warreen erguufiidhaaf wa'ada seenee jira nam sadii seenan wanni godhanii jiran jechuudha erganii jiran jechuudha. Soo haa galatoomarree. Galatoomaadhaa jennaan obboleeyyan keenya isaan hundaanuu haanuu galatoomanii akkana feena laannuuti. Yeroo hunda akkanatti nama ifii kana bira dhaabbachuun dirqama keessan. Keessattuu intalti shamaraa hogga dhukkubsatti cinaa dhaabbadhaa. Gargaarsa godhaadhaaf. Gargaarsa wanni fedhu ilmi namaa. Kunis du'aa godhuudhaaf. Akkasii yeroo gaarii nu qabaadhaadha isinin jenna ilmaan Oromoodhaa hamtuun isin arkini keessattuu ijoollee teenya tawalloo tana cinaa dhaabbadhaa. Oromoon naannoo kudha takkaa akka amaarri ka'ee waliif sagalee ta'u kanatti nutiis onnannee sagalee walii ta'uudha qabna. Dhimmi walloodhaa dhimma keenya jettee Oromoon hundinuu fudhachuu danda'uudha qabda. Walloodhaa sagalee ta'uudha qabda. Walloo irraanfachuu hin qabdu. Mootummaa jala hin deemin mootummaan hattuudha kuniiti. Mootummaan faayidaa takka siin qabu. Yoo walloo taate malee waa takka kanneen siif hin qaban jechuudha. Mootummaa nama kee ajjeesaa ati asiin hoonna deeggarisiin jiru akkamitti deeggarta? Namni inni ajjeesu sun qaama keetirraa hi tokko obboleessa keeti. Bormoo sitti as deebi'a jechuudha bara. Akkasitti hiikadhu'a. Namni asii obboleeyyan keenya kan walloo nurra ajjeesaa asii hoottu na deeggarii zeetaan sii kannaa qamadiidhaan sii kannaa waan akkanaatiin sii kanna siin ja'u ati asii nyaataan si sossobeeti asii immoo obboleeyyan keenya kana fixa jechuudha. Akka ati isaan kana hin deeggarre nyaataan si dura dhaabbate jechuudha. Kanaaf walloo cinaa dhaabbadha. Walloodhaaf sagalee ta'a. Walloo waan qabdaniin ni jirra walloo teeyyaa waan feeteenu si cinaadha jirraa ja'aatii walloo tana hamilee kannaadhaaf. Akkasii sa'aan teenyaas kuttee jirti fakkaatti nageetti nuu jiraadha fayyaa nuu tahaa warreen silaa seenuu fedhuu fi kana kanaatiitu jira. Sa'aadhaas hin qabnu gaa lallaftinis ramadaanaasi silaa ol seentanii yaada keessan kannattanii numa feena. Mee warreen walloodhaaf waan dandeenyu ni goonaa jettamee ol darba. Walloodhaaf waan dandeenyu ni goonaa warri jettan sagalee teessan yookaan barruudhaan gartanii anis hammana niin baasaa jaati ol darbaame. Ol darbaa waan sodaatinaati. Ol darba maqaa keessaniin katabuuti ol darba. Qalamni illee na bira hin jiru ni jira garuu isin hin barreessuuti ol darba. Ol darbaameen sodaatinaati.
in sodaatina maallaqa baasaa yaa akhi ni duutaniitii maallaqa baasaa qarshiin tun ni dhumti fudhannee akhiraa deemuu hin dandeenyu fudhannee qabriidhaan seenuu hin dandeenyu yookaan namaatiitu nyaata yookaan akkuma taateetu wanni taatee jechuudha. Kanaaf Oromoon hundinuu walloo cinaa dhaabbachuudha qabda. Sagalee walloodhaaf ta'uudha qabda. Bikka jirtanii akka nafxanyaa tanatti Oromoon akka Oromoodhaatitti sagalee walii ta'uudha qabda. Wanni nafxanyaa aarse akka nagaa kun oolaan maali gaalakkoisi honguddaadhaati fifa sirreessiitii naa barreessi gaalakkoisa sirreessiitii naa barreessi farisha kaali dhibba jettee jirta hayyeatis dhibba jettee jirta niin barreessa moo kami garuu hin barreessuun isin hin jee mooraala ammoo tunigaa garuu dhugaa gootanii baasuudha qabdan gaa dhugaa gootanii walloodhaaf baasuudha qabdan mee bara isiniin naqa silaa isiniin naqaatii yeroodhaati hotee bara taa'eetuma yooniin wanni jee malee kuma tokko jettee jirta kush naggaa kuma tokko jettee jirta hayyee mee hayyee dhibba tokko yettiis hindaa qaasim kuma jettee jirta Sufiyaan Jeelaan dhibba jettee jirta hindaanis dhibba jettee jirti Sufiyaanis dhibba jee jira maashaallah alaykum warreen hunnu khatabaaga warreetan dabballoonni kiyya duuba sanii khataba ani khatabuun jeeni isin nu khataba maaliif hisaaba wanni kun hisaaba deemnee gaafanne jechuudha warreen nu ol darbu jiru kana warreen anis niin baasa jee kana ni wanni goone jechuudha maaliif ju ammaan tanallee hin dandeenye mindaasaa ka dhufu irratti akka baasu wa'ada maaliif jiini kuni faamiliidhaatiitu jira warra fiitiif waa erguudhaatiitu jira aalii fiitii waa wanni je'uutu jira jiini ramadaanaa kun ji'a wacii qabu kan damooza fudhatus damoozni isaa kun manna keessa isaatiifis hin ta'u namuu waan qabu ni baasa faamiliidhaaf ergita nama fiitiif ergata waan adda addaatirra oolteetu riyaala kuma tokkoon baasaa riyaala saawudiidha maasha aleek maasha allah ashaa beellaa dhugaa ansiin amana maaliif ammaan tanaan bilbilee gaafadhelleedha waan san nu ga'ee jira jaanii ashaa teenya galatoomii dhugaa rabbii atiin tuni hin ja'u maaliif waan hin ja'u hin beeku jechoota hin qabu an jechoota itti siibsu hin qabu ashaa beellaadha unoo isiin namaaniin hedduu amanurraayi namaaniin haadha mucayyoo tanaa taniin amma reefu bilbilee gaafadhe gargaaree naa waliin isiisan cinaa dhaabbate irraa hitakka warreen kunis akka gargaarsaa fi kana kanaan cinaa dhaabbatan abdiidhaan qaba jechuudha. Askasi okay dhugaamo awwanumaatu ati jabaattee kam maashaallah hayyee maashaallah jennee jira yaa bara kanatti wanni dhaabate lakki waa takka illee hin jeen jechaa kana kan hin jeen jecha badaa waliin hin jeena maaliif keessummaan nurra jira ahana عندنا ضيوف قرتني مي خيسومات يسنتنا جبي فدا خيسوماتنا خبجا خيسومات اوغاني سنين جو رمضان جيني رمضان اكون جيان جي خبجا مادا جي رمضان خنا خيس ابان فدي سنتي هابو نمتين بوئنا اني رمضان انقبا اني خيسومات خيسوميسو جرا obboleessa kiyya dhiifama narraa tahii obboleettii tiyya dhiifama narraa tahii je'iti kan ibidda darbaa si dhufuus inni saahib jettaan laal nuti kana waliin jennaa bar inni saahib waliin jenna biyyatti inni saahib jennaan khalaas wal dhiisne jechuudha akkana jechuudha yookaanum di waliin jenna di jechuun wal loluu yookaanum wal dubbisuu hin fedhu jechuudha akkasi
خناف جولتين obboleeyyan keenya kawalloo cinaa dhaabbadhaa. Sagalee walii taha. Nafxanyaan booyuudha jirti ni gartanii. Nafxanyaan booyuudha jirti. Miidiyaan isaanii hundinuu akkanatti booyaa jiran. Kuma shan jettee hayyee. Riyaala. Riyaala Saawudiiti moo? Riyaala Saawudiiti moo dirhama moo? Diinaara moo? Hin beekne egaa. Mee wanni godhi eessi hirtaati? Biyya tam jirta. Kuweetii. Kuweet taatoo xiqqishoonni ulfaata hangana baasuuni maallaqa guddaadha. Maallaqa doolaaraa fi yuuroo irra guddaadhaati. Saawudiidhaa fi Dubaayii fi kana faa taatullee umaatii miti sannii fudhanna. Ni fudhanna san. Mee as baasa. Biyya jirtu nimne duwwaa 59 jettee hin beekne waan ati barreessite wanni keenya. Mee ani yaadaan qabaa. Yaada qabdaa. Duba wanni lama sii kanuure yaadaan qabeette eega yaada qabaattee fuuduba. Dadhabeetiin jiraa bara. Waan hin dadhabee jiruufi garuu eegasiifuu gaanuma seeniin siin jaa maalee. Gardi jeemi seen eega yaada qabaatteefu seen itti kan nadhuma. Atfaddal qeebaliga. Yaadaan qabeettee wanni taatee achi darbitee jirta. Waa takka illee godhuu hin dandeenye. Ni sodaatti. Yaa akkana jettanii sodaatina. Waan walii gootan wali hin qaanfatina. Qarshiin takka. Riyaalli takka. Qarshiin lama. Walloodhaaf waan gooti. Isiniif yoo waa takka illee hin goone. Isiniif yoo waa takka illee hin goone walloof waan gooti. Tana beeka. Okay? Akkas ijoollee teenya. Walloodhaaf waan gooti. Obboleeyyan keenya ka wallootii jira. Keessattuu daa'imman xixiqqishaa sana agartanii warreen haadhaa fi abbaan bikka takkatti raatu. Ijoollee xixiqqishoo ta'u walirra hin jirre san. Xixiqqishoo daa'ima. Daa'ima xixiqqishoo san tanifiifuu waggaa lamaati waggaa sadiiti isaan hundinuu akkuma waggaa sadii yookaan waggaa 4 hanqaluma isaan kun takka waggaa waan geessum se'u takka waggaa yennaan mi'ati tan duhidarra teessu san waggaadha. Tarraa guddoodha waggaa 4 taan waggaa 3 taan waggaa 2 hanqaluma ijoolleen sun hanqaluma ijoollee saniitiitu tuun duhidarratti wal qabattee tuun harka wal qabattee wal bira daddaabatti. Subhaanallah haadhaa fi abbaan hin jiran rabbiitu raajjeese. Tan hoggaaniin jiru balaa ummanni kun fideetiitu jalaa fuudhee kutee jechuudha. Ummata nafxanyaa kanaatiitu raajjeese. Kanaaf rabbiin faamilii gaarii nama ija rahmataatiin ijoollee san laalu rabbiin ijoollee sanitti haa qabu. Nama ijoollee san hin miine akka haadhaa fi abbaadhaatitti ka isaan san eegu. Silaa haadhaa fi abbaa kan namaa ta'u hin jiru. Haadhaa fi abbaa kan namaa ta'u hin jiru. Siigaleemi. Nama nagaya tokko nama dhalee ilmaan illee qabu. Kanuma akka ilmoo isaatiitti illee laalu. Kanuma ija rahmataatiin illee laalu. Guyyaa tokkoo fi kanallee loleen illee taatu guyyaa kaan garteemi auzubillah qalbii isaa tana garteemi isa sheexaanii qabna godhe jee ijoollee tana garteemi haadhaa fi abbaa hin qabanii jee isaan kanatti deebi'e wanni godhu ijoollee tana cinaa dhaabbatu rabbiin nama ijoollee san eegu rabbiin waa fitu. Nuti immoo nama ijoollee san gargaaru rabbiin haa godhu. Maaliif namni kun gargaarsa fedha. Namni ijoollee afreen san bikka takkatti qabu gargaarsa fedha. Kanaaf ijoollee xixiqqishoo tawalloodhaa san tan haadhaa fi abbaan irraa duute san akkana jettanii lafatti hin dhiisina.
haadhaa fi abbaan irraa du'anii jiran nafxanyaatitu raajjeessa ijoollee xixiqqishoo san daa'ima afreen san ijoolleen sun nu qabdi nu malee waa takka illee hin qabdu. Kanaaf akka Oromoodhaatitti nuti hundinuu ijoollee san cinaa dhaabbadhaa. Ammaas ijoolleen sun akka gargar hin facaane nama bikka takkatti isaan san guddisu feena. Nama ijoollee afreen san bikka takkatti guddisu feena. An ijoollee lamaan fudhadhaa, anis ijoollee lamaan fudhadhaa jee akka namni ijoollee tana gargar fageessee akka isaan walirraanfatan godhuu hin feenu. Ijoolleen bikka takkatti haa guddattu, bikka takkatti haa baratanii. Tana godha. Ammoo asii fuutanii ta'an bikka biraa geessitanii ta'an ammoo asitti hoggaan bisan ijoollee walirraanfatti. Akkana ta'an. Akkana jettanii waan akkanaa tanallee hin godhina. Rabbiin ijoollee xixiqqishoo san haadhaa fi abbaan isaaniitillee irraa du'an. Bikka buutuu haadhaa fi abbaallee Rabbiin haa fiduuf jenna. Rabbiin bikkaan nu haa ga'u. Rabbiin wama hundarrattu nama fattana. Nama fattana Rabbiin. Waa hedduudhaan nama fattana Haaliqni. Yookaan qabeenya sii kanneen si fattana. Yookaan fayyaa si dhorkee si fattana. Yookaan wama adda addaatiin si fattana Rabbiin. Si galee. Kanaaf nageettiin isiniin ja'a. Hamtuun isin harkini. Nageet. Haya.